maatiin wal cinqateenya. Lakkii haasaa dheeraa sirraan barbaadan qorataa ni biloogtamoo hin biloogtu hanganuma gaafii gabaabaan sirraa barbaada karaa dheeraa deemuu barbaadu. Maammee yeroo hunda tizaaziinatti hin fe'ina namni tizaaziinatti fe'uu hin jaalladhu dhugaa rabbi. Tizaazii itti fe'uu yoo tizaaziin kiyyan fuudhamne maalirraa wal laffaasisnaa ure waa takka bari yoo wanti an jiru si biratti dhageettii. Gaafa beete akkana jedhi gaafa beete akkas godhe wayi maccaawotaa wayi sitti fakkaate ammaame. Ta'us gurbichuma kana argaan barbaadan barreeffama inni si jalatti barreessu arguun barbaadu. Barreeffama qorataan si jalatti barreessu hin barbaadu. Ati yaada koomentiitiin deemta moo yaada keetiin deemta? Yaada koomentiitiin hin deema garuu gurbaan sannaan taane biloo godhi arraan booda jecha kanarra deebi'ee sitti himu qorataan bilookamuu qaba allaqe. Kalaas kanaa booddee kana godhi sana godhi naan jedhin sammuun ala dhabeeraan yeemara. Lah erra siin deebi'u. Waan kana si'amee qadubbanne maamme qoy. Waan kana si'amee qadubbanne. Ta'us. Tinti qannoo yaa warraanu. Ta'us an haasaa biraa geemis natti hin ergin qorataa hamma biloogtutti waa tokko naafati walitti hin qabnu dhugaa rabbii qorataa yoo biloogte biloogi eega qorataa biloogte boodanaa dawwalii mataan dhukkubsiin biqiltuu. Kalaas hin biloogu. Akkam. Yoo likkita hin biloogu. Hayyee yeroo gaarii qabaadhu inni si haa baasu. Okay yeroo gaarii qabaadhu haalaqe. Ndee? Waan dubbannee dabarsine guyyuma guyyaan teenyee sarratti wal caqacaqna. Hin biloogu dhugaa rabbi. Maaltu dhufa? Dhiqaana qabbaa hin danda'an. Dhugaa rabbi dhiqaana qabbaa hin danda'an. Nama boonu nama boossu naan ta'an jireenya koo keessatti. Nama yaada namaatiin hoogganamu yaada namaatiin deemullee hin fedhu nama of ta'ee jiraatu bakka yeroo hunda. Ana akka kooti namni koomentii waan fedhe otoo namni takka dhufee maammeen jaarsa kooti naan jedhee ayi danqeenyi miknyaatuun waan inni isaa amanuuf. Yeroo hunda yaada namaa dubbisee kana godhi sana godhi naan jedha isaa. Waan dubbannee xumarree bara waan kana irratti dubbadheen gadda irratti dubbanne rakkoon qabu. Ani bar isanii taa'ee yaada isaa jijjiirutu na aarse waan biraa miti faamilee. Guyyuma guyyaan koomentii namaa dubbisee yaada isaa jijjiira. Guyyuma guyyaan koomentii namaa dubbisee yaada isaa jijjiira. Maalaadha waaqaatiin gabbaramu. Haati waaqaan gabbaramtiisa. Rabbi malee gabbaramaan hin jiru. Astaghfirullah ilaaziim. Astaghfirullah ilaaziim. Haariin jaraayyuu dubbiin harkaa gate malee. Waayee gudee. Astaghfirullah yaa Rabbi naadhiisi wallaahi. No, ani ko saarsu fedhe miti garuu akka inni oftee ofitti amanamummaadhaan jiraatuun fedhan. Yeroo hunda akka inni namaan ofta wadaaddarsiisu hin barbaadu. Waa biraa miti dhugaa faamilii. Namni meeshaa miti kan namaan yookiin wantina wayitiin itti wadaaddaramu beektu. Akka inni wayiin of tawaaddarsiisu hin barbaadu. Ofitti amanamummaa guutuudhaan akka inni of ta'ee jiraatuu fi akka inni amanamummaadhaan natti dhiyaatuun fedha bas. Isinii galee? Malee guyyuma guyyaan anammoo nama sana jaalattaa, anammoo nama sana caalchifattaa, inni akkas jedhee akkana godhii alfallegum. Dhugaan akkas hin barbaadu. Qoftanni dhaamee isii warra dhiiraaf wallahi dhugaa rabbi. Qoftana dhaaf ta'aa jiraadha. Ani dirqamaan namni waan irratti fe'uu hin danda'u. Hin fedhu.
yaada koo malee yaada namaatiin namni kana godhi asiin seeni achiin bahi ol gali gadi bahi ati anu hundaras caalchi baadhee namni waa takka hayisamam koo hayisamam emira hayisamam maalin godhaan kanarra gaayis maal gochuun qaba miyaan balleessaan qaba natti himaa qalbiin isatu qalbii kiyya cabse anaa miti dhugaa rabbi waan irratti dubbannee xumurree jennee daganaadha takka jedhee lafaa kaasee deengada tokkummaa bilooki jennaan hin bilooki. Eeganaa ammas deebi'ee dhiisii tokkummaan obboleessa keenya hin gorfannaa bilookii jalaa baasi jennaan deebi'ee baase. Isa dura qorataan obboleessa kiyya malee jaarsa akkoo ta'uu hin danda'u jedhi jennaan jedhe. Gaafa sana waan an jechuudha jedhi jennaan jechuu dideebe. Immoo deebi'ee qorataa bilooki. Bilooku. Nama tokkoon bilooku. Yoo bilooke immoo tokko bilookee tokko dhiisa osoo hin taane sadanuma jaraa iddeetti bilooka. Yookiin hunduma jaraatu ta'a yookiin sadanuma jaraata iddeetti bilooka. Karaa gabaabaa. Akkas hooyo wallaahi. Inda'um yaada bareeduudhaan kun yaase. Maal godha seetan. Sadanuma jaraa iddeetti bilookeen sammuu nagaa ta'a. Sammuu nagaan ta'a sadan jaraa iddeetti bilookee. Sadan jaraa iddoo itti bilookii godhee mataa nagaa jiraadhaan. Ne? Mana canaannaqeen yeroo hundaa. Muka sammuu na nyaatanii bar. Ofii jaraatii yaada jaraa guute keenattas deebisa. Ofii jaraatii jecha jaraa dhagee nattas deebisa. Bitamtoota jaraa koomentii jarri barreessanuuf dubbisee nattas deebisa. Maala gootu biqiltuun? Hai. Kanaafuu ennaan kana booda of shuruurus namaan jedhaan jiruwan naagameera dhugaa dubbachuuf. Sadan jara kanaa bilookii godhee jireenya koo keessaa akka nama jaran barreetti. Dhageessanii? Akka nama jara hin barreetti jara kana sadan baqa. Dhalachuudhuma jara akka nama hin beekne godheen mataa nagaa ta'an. Dee? Munoo idaa allabbiin jennee boris maqaa bakka naqee hundatti sababa jaraa kan sammuun na deemu. Matoomaaf dhungattee maraattanii biyyaan yoom dhungadde wallaahi. Dhaka diimaa dhungaddaati. Maqaan jaraa walitti hin citu. Jarri walitti hin citan wal biraan hafan. Dhugaa cuggaarraa na fixan. Cuggaarraa na fixan dhugaa rabbi. Maamee qorataa tokkummaa. Bakka hin beeku an jarma sadan hin beeku dhalachuu jaraa kanaa booddee jarri nan beekan an jaran beeku. Qorataanis obboleessa koo miti. Maameenis jaha koo miti. Tokkummaas waa takka walitti hin qabu. Kalaas. Hin fedhu an obbolummaa nama tokkoos hin fedhu kanaan booda. Jaalala nama tokkoos hin fedhu. Sammuu nagaa jiraachuun barbaadan. Deefit dhadhanii mataarra na baanii bara. Kanaan hin jedhinaan dhugaa rabbii. Siin jedhu. Eliyaas TikTok irraa bahiitii rafi. Isaan hin deemedhaan bakka. Eliyaas TikTok irraa bahii rafi bakkaati.
Rafe dheeraan kun as gadi. Akkuma itti hojjeta jedhu namni biyyaa. Macaan ergataa jira maammee. Irra deddeebi'aa jira. Maccaan maqasiidha. Maqasii taa'ee dhufe. Ol galchi ishii. Jamaa dhufee na baxaxaxaa kun hojii na godhate. Inni maal si baxabbate si tooyyuu bara yaada jiraatiin deemu. Kaayyoo jaraa galmaan ga'aa jirta baratti maammee. Maaliin yaadda garuu qorataa? Maaliin yaadda garuu mataan kee dhakaadhaa? Fayyaa qabdaa garuu sammuun kee nagaadhaa? Maaniin akka gaangee hunduma yaabbattu? Tokkoof amanamtee tokkuman jaallattu? Nama si quban qabne kooti jettee dhaadatta. Arra diimtuu jaallattu gurguraattii jaallatta. Ganama qalloo faarsitu halkan furdoo faarsita. Kanaaf naa ta'uu diddee yeroo hundana aarsita. Hojii ati hojjettu hunduma isaayyuu argee amma fa'i keessa ba'ee nama ta'uu kee shakke. Hojii ati hojjettu hunduma isaayyuu argee yeroon taa'ee sabu nama ta'uu kee shakke. Amala kana dhiisii dhumni isaa gaariin ta'u garaan kee tokko fedhee tokko qofaaf hana'u. Amma immoo jettee si dhiifnaan keessa baate jaalallee koo biqiltuu gowwoomsuudhaaf ol kaate. Nama gassare jechuun kan waa lama dhabeedha. Ati maqaan kee qorataa miti shanqabeedha. Kana fudhadhu gattaa'i. An aareen jira biqiltuu nan ba'a. Eeguma qorataan achi jalaa dhaqee ammoo akkas jedhe an nan ba'an nagaatti. Wallaahi na dabbaree jira natti dhagahamee jira. Qorataa dhumaachamman wanti na daawulaadha. Guys please isinis yeroo koomentii barreessan Dhugaa dubbachuudhaaf asin dhaqa qorataa, achin dhaqa qorataa, maammee biran dhufa qorataa, tokkummaa biran dhaqa qorataa. Tokkummaa miti kun alhamdulillah na milkaa'eera. Alhamdulillah naan jedhaara kun wallaahi kottuu laal rabbiin ija keetiin si agarsiisu. Alhamdulillah maammee aarsee baasee kana. Maalti isaa milkaa'e? Qorataadha namni akkana jedhaaru. Qorataatu alhamdulillah maammee baasee jedhaara na jala dhufee. Hin ba'u ishii. Maaliif jennaan situyyuu kaayyoo isaa galmaan ga'aa jiranii አይደለውም ምን ላድርግ ማሜ አና ሚቲ ባር ቴንክ ዩ ኪንጎ ገለቶ Rabbina qorataadha jiru. Qorataa maalii yaadda garuu mataan kee dhakaadhaa? Fayyaa qabdaa garuu sammuun kee nagaadhaa? Maani akka gaangee hunduma yaabbattu? Tokkoof amanamtee tokkuman jaallattu? Nama si quban qabne kooti jettee dhaadatta. Arra diimtuu jaallattu gurguraattii jaallatta. Ganama qalloo faarsita halkan furdoo faarsita. Kanaaf naa ta'uu diddee yeroo hundana aarsita. Hojii ati hojjettu hunduma isaayyuu argee yeroon taa'ee sabu nama ta'uu kee shakke. Amala kana dhiisi dhumni isaa gaariin ta'u garaan kee tokko fedhee tokko qofaaf hana'u. Amma immoo jettee si dhiifnaan keessa baatee jaalallee koo biqiltuu gowwoomsuudhaaf ol kaate. Dhiyoo kana qorataa qori jedheen sitti erge malee biqiltuun akka jarakaanii miti yoosiif gale. Ati garuu obbolummaa isii dhiiftee addaan murtee miira keessa galtee sin jaalladha jettee isii faarsaa turte. Qorata natti hin barreessin koomentii kana rabbeedhi. Biqiltuu. Rabbiin dhagaa adda cabise na godhuudhaan qorataan jala deeme. Achiinis immoo oosiin jedhaadhaan. لا فري قرطة زدا زدي بس فري قرطة زدا او تو دبلي رتي تيكينغو غلطو ثانك يو
Guys, isinis waan hunda natti hin himina. Hunda hin himina. Waan tokko tokko dhiisa. Waan gaarii gaarii qofa himaa. Bitamtoota isaatii jarri hin dhaga'inati. Faamilii isaati. Masmiyaatiin xixnam. Akkasidhi. Biqiltuu cha'u bakka. Cha'u hojii keessa dhaga'eera. Nagaatti. Atis hin deebifteef jedhanii cha'u. jedhanii